Ashamaar kafuudii akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaalaa ayyaantoo sallaa jiru jalatti argamtan nagaa akkuma gargaarsa sinaa qaqqabu siniin jechuun jaaladha. Bakka jiraattanii bakka eeggamtanii yoo na eegdanii egaa akka nagaan na bira jiru sin biras akka jiru abdii guutuun qaba. Isiniin jecha viidiyoo baay'ee barumsa qabduudha. Viidiyoo tana obsan haga dhumaa dhaggeeffadhaan isiniin jedha. Warroonni chaayinaalaa ayyaantoo sallaatti faarawaa taatan sabiskiraayibii godhummaatii keenya ta'an gamanumaan affeerraa kooti. Warroonni immoo nafaana turtii gootanii kabajamtoota koo sheer laayik gochuudhaan hiriyoota keessan biraan gaasanii jechuun jaaladha. Egaa kadhaamsa obboleettii tokkooti dhagaafi keessan na gaafatte mee maallaan jettaa naan jettee jirti gorsaa gaa'ela irratti jechuudha. Egaa eenyuma keenyaa ni fayyada. Anas isinis warri gaa'ela keessa jirtus kan ganaa gaa'ela uummachuu heddus kan ganaa immoo hiriyaa barbaaddachaa jirtus hunduma keenyaa ni fayyada. Viidiyoo kana obsaan haga dhumaa dhaggeeffattan taanaan waan tokko irraa barattu jedheen abdii qaba. Egaa ka obboleettiin kun akkana jette sagalee namaa as keessa hin galchuufan karaa WhatsAppitiin barreeffama miti sagalee dhanaatee jirti. Egaa ka ani hiriyaan qaba itti biyyatti hiriyaan qaba hiriyaan kunillee ani amantaa biraa inni amantaa biraatidha kan hordofu jette. Egaa ka obsaa warri dhaggeeffattan koomentii keessan ni barbaadde jechuudha. Koomentii keessan barreessaa fi koomentii ni dubbifatte. Kanaafuyyuu maal jettee hiriyaa kana amantaa keenyatu garaagaraadha jette. Sorry ala xiqqoo dubbi haasaatu jira jechuudha namoonni haasaa jiranii hoggaa sirrabba ishee dhiifama siniin jecha. Egaa amantaan koo tokko miti na jaalateet qarshii isaatiin na ergeedha kan ishiin jettu hiriyyummaadhaan jechuudha. Maatiin beekee osoo hin taane hiriyyummaadhaan amantummaadhaan jaalatee tidha jechuudha kan erge karaa biyya Arabaatitti gaafa biyya Arabaa dhuftu garuu isheen feesbuukan nama biraataan wal bareette namoonni baay'een kan naasofsisanii jiranii garuu nama tokkoon wal bareette. As keessatti waa tokkoon dubbachuu barbaada oduun baay'een fagaatiin jechuudha. Ishiidhaafis ta'e anas ta'e isinis ta'e as keessatti gaafuma dura ilmi namaa akkuma si jaalatu akka si jibbu beeki akkuma si amanu akka si shakku beeki haguma immoo siif waan gaarii yaadu siif waan hamaa akka yaadu beeki. Dhugaan isiniin jedha jechuudha. Xiiqii shamara caalaa dhiira baay'ee xiqqeessuun gaarii miti jedhee taphudha. Already shamarri gara laafinaa fi laphee deebinaa ni qabna. Dhugaan waanuma ta'e keessattuu osuma miidhamaa taanee jirru nuti shamarran haa ta'u ni darba. Humaa miti. Keessattuu gaafa dhiirri dhiisee deemu ani hamaa isaan barbaadu. Ani already shamara baay'ee wajjin konneektii godhee jira. Yaada isaati adeemu bakka barbaade adeemu. Fayyaa ta'u maal rakkate du'a isaatirraa maal argadha jedha. Dhiirri garuu yoo ofiisi jibbeessi dhiisee deemen alatti osoo si jaalatu atirratti gaafa deemte lafa kanarratti lubbuu keetiin akka jiraattu miti awwaala kee maatiin kee akka beekuun barbaadu jechuudha. Kana beekuu qabde. Isheen ati waan akkanaa dalagdes jechuudha. Egaa isheen isa ishee ergisanii maal jetti garuu garaana nyaataa itti. Garuu garaana nyaataa ammallee abdiin irraan kutanne inni ani feesbuukan barreessuun maatii kootitti xalayaa ergee walitti dhufanii maatiin kootii fi maatiin isaa wal baranii jiru. Isa akka hiriyaa atitti wajjin jiraachaa jirra. Garuu har'aa tana kana baree jira. Anis narraa bor hiriyaa qabadheen jedheen isa dubbisa. Garuu inni garaa hin kutanneetti obboleettiin kun jechuudha. Garaa erga nyaate garaa baay'isawee jaalalli kan biraa daa'ilummaan kan biraa garaa si nyaachuun kan biraa. Kanatu yeroo baay'ee dibliqliq wal keessatti nu jira jedhee ofii gadadootti guddannee dhala keenyallee gadadootti akka guddifnu kan nu taasise sammuu keenya kanaan hidhamuu keenya yeroo baay'ee jechuudha. Bakka nuti shamarran baay'ina gaafa dhiira jaalannu maal jenna garaa nu nyaate. Garaa nama nyaachuun kan biraa jaalalli mataasaa kan danda'e kan biraa. Garaa koo namni baay'een garaa kan nu nyaatu ni jiru. Anamma fakkeenyaaf dhugaan isiniin jedha amantanis amanuu baattanis namoota uffata waan hin taane uffatee kusus jedhee deemu dafeen irraa gora nan bu'a. Maaliif akka onni akkamii akkanatti kenne hin beeku. Keessa akkamii akkanatti kenne hin beeku. Har'atan jechuudha. Nama haga kanaa umurii haga kanaa ta'e nama hiyyeessa garaan koo nan danda'u. Nan safasabaama. Amma haati tokko as jirti. Ijoollee qabdii ilmatti fuutee jirti. Garuu ilmi ishii xiqqoo nageenya gubbaarratti yookaan sammuu gubbaarratti rakkoo qaba. Kanarraa kan ka'e waan ishiin barbaachisu hunda ishiidhaaf dhiyeessuu hin danda'u jechuudha. Ishiin dadhabduu taateetidha kan olii gaddeemtu. Dhugaan isiniin jedha bakka hoggaa ishiin numa dhuftee
nama suuqii naa deemu naamna hoggaa jettee dhugaan isin jedha wanta jiru hundaa fuudhetu manachitti itti laadhe jechuudha. Baay'ee bakka garaan kun dhabdeetii miti ishiin nama ishiidhaaf qopheessuu nama ergattu waan akkasiitidha rakkoon ishii malee jechuudha. Garuu wanta mana kiyya jiru jiraate taanaan kaaseetiin itti kennu garaan koo baay'ee rakkisaadhaan nama rakkistuudha. Miti kan gara nyaattoo jechuun kana isiniin jechuudha. Gara nyaattoo jechuun nama bira dandeessee darbuu dhiisu. Namni kamuu roormaanii kamuu nama dadhabaa haa ta'u, nama rakkataa haa ta'u, garaana nyaate kan jettu nama akkasiitidha. Malee dhiira shamara akka keetii boru fuudhuu danda'u. Kanuma akka keetii wajjiniin laayivii ofii jiraatee jireenya ofii uummachuu danda'u. Garaana nyaate jechuun kuni waan biraatidha. Jaalallii fi gara nyaattoo walitti dabalee goone yeroo baay'ee waan hin taane keessa seenu. Baay'ee mucaan kun kan ishii waraqata ergate kun jechuudha. Kan si fuudhaaf maatii kee wal barsiise kuni si dhiisetu odoo mucaa sanitti deebitee umurii kee guutuu nageenya fi gammachuudhaan isa wajjin hin jiraattu. Tokkoffaa kakuu kee diigde amantaa kee isa jala hir'iste. Dhugaan hunduma caalaa dhiira ta'ee shamara ta'ee keessatti wanti nama jibbisiisu gaafa waadaa kee duuba deebitee nyaattudha jechuudha. Waadaa kee duuba deebitee nyaatte taana ati gonkumaa lafa kanatti amantaa hin qabdu. Isuma dhugaanis waadaa jechuun waan guddaadha bara. Waan guddaan kakuu galuurraa kan ka'e bar gooftaan dabarsee lubbuu isaa biyya lafaa tanaa kennu ga'etti. Kanaafuu kakuu jechuun waan xiqqishuu isinitti fakkaatina. Singanu nan ganiniin afaanitu waan xiqqoo miti. Kanaafuyyuu dubbii kana gamaa gamanaa fiddee jaalalaaf gara nyaattoo fiddee kana dogongora guddaa qabda jedha baay'isawwan. Duruma har'aa miti amantii isaa kan barte yeroo baay'ee waan akkanaa kana uumame amantiin lama walitti fidanii gaafa ijoollee uummatan ijoollee isaanii amantaa malee kan hambise baay'eetu jira jechuudha. Maaliif ishiinis akka inni amantaa sanii deemeen hordofne isaaf jecha mana teessi innis akka ishiin amantaa sanii hordofne ishee jecha mana taa'an jidduu kana keessatti ijoollee jidduu isaaniitti uumamtu baay'ee kan rakkisan baay'eetu jira. Kanaafuyyuu asirratti seerisii ta'uu qabna. Bakka maaliif inni fakkaataa ofiin argataatis fakkaachageen argatta. Addunyaa irra biyyattii sana keessa guuttee shamarris dhugaan isiniin jedha guuttee jirti. Si caalaa akkoo si baati biyya ormaa deemtee humna kee dhangalaastee qarshii gudduu miti har'a digirii maastireet digirii shamarri hojjette baay'ee wal baruu danda'a dhiirri jechuudha. Dhugaan isiniin jedha guuteera shamarri. Akkanumaan hirraafamina jaalattee taanaan jaalallii fi gara nyaattoon garaagaraadha. Kana beekuu qabdu jechuudha. Gaa'illi immoo rabbii keetirraa ta'e taanaan ejaa ati san bira deemtee sanis dubbistee kana bira deemtee kanas dubbistee fi miti kun wal borcaadha. Boru jireenya kee keessatti yeroo hundaa qoree akka qoree osoo ati kofaltee isa wajjin taphattu akka qoreetti si waraana. Dhiirri immoo amala akkasii qaba jechuudha. Kana keessattuu irratti keessattuu duddadu ati koo shamarri keessattuu baay'ee dhiisuu jaalanna nuti. Ta'eetu argite dhiifamaan irra darbitee lammatatti deebitee kan hin dubbanne jira. Dhiirri garuu dhiifamaa sii godhee guyyoota baay'eetti si waqqasuu danda'a jechuudha. Gocha kee umurii guutuutti si waqqasuu danda'a. Kanaafuyyuu kanarratti of eeggannoo guddaa godhi ati dogongora yeroo lammataatitti hin seenini dogongora tokko dogongorteera. Dogongori tokko maal yeruma duraa ergaa amantaa keetiin tokko hin ta'ini inumaa gongumaa qarshii isaarraa fuutee biyya arabaa deemuu miti isa wajjininuyyuu hariiroon uummattuu ture. Kanaadha jechuudha. Osoo baay'ee dura amantaa isaa si dhoksee si jaalate ta'e si miti kan dogongoree jechuudha. Ati odoo beektuu nama biyya keetii ta'e osoo beektuu deemtee jaalattee haasofsiisa keessa darbite biyya arabaa akkasii ergu taasiseera qarshii ofiitiin jechuudha. As deebitee immoo isa feesbuukaan barteen akka inni maatiidhaan wal bara gootee jirti. Amma immoo as deebitee maal godhu naa wayyaa ani isa nan jaaladha garaana nyaatee narraa garaa kutachuu dideetti. Yeroo baay'ee maal jedha Oromoon itti kokkolfaniitti diina maal godhu jedha akka saniidha jechuudha. Dhiirri gaafa ati akka malee aarsite sitti kokkolfee waa baay'ee si miidhuu danda'a jechuudha. Sababbiin isaa ammaachi ati isa harkaa baatee kakuu isaa nyaattee kaatee waadaa isaa cabsitee kaatee deebi'ee haadha manaa si godhataa osoo hin ta'in gadoodhaan akkasitti hin dhufne. Of eeggannoo guddaa godhuu qabda. Siin jechuun jaaladha nama qilleensa irratti hafe akka hin taane. Gaafa sanii walitti buutu kunis jireenya ofii odoo kanaan jirtu kanaan deebitee ana fiddee kanaafuu nama amanamummaa mitiidhee kunis duubatti gaafa deebi'u jireenya kee akka hin hadheessine ati of eeggannoo guddaa godhuu qabda jechuudha. Jireenya ofii keessatti haga tarkaanfattu ati of eeggannoo guddaa godhuun karaa keetiif illee qulqulluu ta'a jechuudha.
Yeroo baay'ee ijoolleen bakka 90 dhaabbatanii kan taatan namoonni baay'ee miidhaa adda addaatirra ga'e lubbuu ofiitillee kan gaagaagsise baay'een ni jiru jechuudha. Dhaabbannaa tokko irra godhe hatta dhiirumtuu sigatee gaafa deeme daftee hiriyaa biraa qabuudhaan fiige. Homma sin fayyada dhaabbadhu ofdaan. Kee yoo ta'een dhufa kee ta'uu baatu ni hafa jechuudha. Isa dagachuuf jecha keessattuu yoo amma maalidha yeroo kana kan baay'atu dhiiras ta'ee gaafa takka dhiisu dafee kan biraa qaba. Dagannaadha jechuudha. Kun malee jaalalaa miti. Sanis hoggaa ta'e kan biraatiin deemee qayya. Ati shamarroo ta'e kanaadha jechuudha. Kanaafuu of eeggannoo guddaa godhuun dirqama jireenya keenya keessatti jedha. Gorsi kun ishii gaa'eleen abdii qaba buleettii kooyi. Meemmoo isin immoo waan jettaniin koomentiin dubbifatti isiniin jechuun jaaladha. Ani viidiyoo koo guyyaa irraas marratti xumuree bakka itti nagaa naa ta'a.